Muddee tokko bara 2016 wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin ansittiin ajjiti. Kitaabonni garagaraa afur guyyaa kaleessaa eebbifamaniiru. Kitaabni Kuusaa Walaloo Leetoo jedhamu kan Dubree Biqiltuu Waaqasaatiin barreeffame guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti eebbifameera. Sirni eebba kitaaba kanaa kun bifa ho'aa fi hawwataa ta'een bakka abbootiin gadaa, hayyoonni, artistoonni fi waloowwan hedduun argamanitti kan gaggeeffame yoo ta'u, barreessituun kitaaba Kuusaa Walaloo Leetoo Dubree Biqiltuun haasaa gooteenis qabiyyee fi ergaa kitaabichaa namni hundi bitatee dubbisuun haa ilaalu jechuudhaan dubbistoonni dubdeebii akka nifis dhaamteerti. Kitaaba kana barreessaa Yoomiyyuu Mul'ataa qaacessuun keessummootaaf eebbaaf dhiyaateera. Abbootiin gadaa, waloowwanii fi artiistotaanis eebbifameera. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni xiinsammuu milkaa'inni kee murtoo keeti jedhu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti haala ho'aa ta'een guyyaa kaleessaa eebbifameera. Barreessaan kitaaba kanaa Barsiisaa Fedhasaa Firrisaa haasaa saaqiinsaa godheen qabiyyee kitaabichaa dubbachuun keessummootaan baga dhuftanis jedhaniiru. Sirna eebba kitaabaa kanarratti hayyoonni fi barreessitoonni hedduun kanneen akka Dr. Filee Jaalataa, Daayirektar Yuunivarsiitii Amboo Kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa, Injiinar Wayyeessaa Araarsaa, Injiinar Gammachuu Makoonnanii fi keessummoonni hedduunis argamaniiru. Sirna eebba kitaabaa kana miidhagsuuf qophiileen bashannanaa hedduun waltajjii irrattis dhiyaataniiru. Kitaaba milkaa'inni kee murtoo keeti jedhu kana barsiisaa Yuunivarsiitii Bahar Daaritti muummee afaan Oromoo barsiisuu barsiisaa Abboomaa Nagaasaa fi dura taa'aan waldaa barreessitoota Oromiyaa barreessaa Roobinaa Shumitiin qaaceffameera. Dabalataanis kitaabni xiinsammuu mata dureen isaa falaasama jireenyaa jedhus guyyama kaleessaa kutaa magaalaa Shaggar Burraayyuutti hoteela guuteetti haala ho'aan eebbifameera. Sirna eebbaa kanarrattis abbootiin gadaa, artistoonni, keessummoonni waamicha godhamee fi jaalattoonni aartii hedduun argamanitti gaggeeffameera. Barreessaa Bilisummaa Shibbiruu kana dura kitaabota Ooshoo garagaraa afaan Oromootti hiikuudhaan akka beekamu ni yaadatama. Agarsiisni fakkii qindeessummaa Yuunivarsiitii Amboo fi giddugala qo'annoo fi qorannoo aadaa fi aartii Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniin Yuunivarsiitii Ambootti gaggeeffameera. Agarsiisichi hojiilee aartii fakkii barattootaa mana barumsa giddugalichaan qophaa'e yoo ta'u, hojiileen barattootaas guyyaa kaleessaa agarsiisaaf dhiyaateera. Hoogganaan giddugala aadaa fi aartii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin gargaaraa Piroofeesar Saamu'eel Leekuun giddugalichi aartii fi aadaa uummatichaa gama guddisuutiin hojiilee bal'aa hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Barattoonni hojiilee isaanii agarsiisanis giddugalichi fedhii fi dandeettii isaanii akka gabbifatan isaan gargaaruusaa eeruudhaan carraa hojiilee nuuf uumeera jedhaniiru. Giddugalli aadaa fi aartii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin hojiilee fedhii aartii qaban dameelee aartii garagaraan kanneen akka hogbarruu, sirba, shubbisa, tiyaatira, ogummaa fakkii fi bobbocaatiin bilisaan leenjisuun ga'oomsaa jiras jedhameera. Naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa deemaa jiru akka dhaabbatuuf gaafachuuf hiriirri magaalaa Finfinneetti ba'amuuf karoorfamee ture dhorkamuu qondaalli olaanaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa mormaniiru. Ministeer Deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a gama feesbuukii isaaniitiin akka barreessanitti dirree dibbee waraana irratti rukunne irratti lammiileen nagaa ba'anii waraana akka hin balaaleffanne dhorkuun hiikaa badaa qaba jedhaniiru. Yaada miidiyaaleef kennanii fi waan miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniin mootummaa isaanii qeequun kan beekaman obbo Taayyee Danda'an hiriirri kun dhorkamuusaa gaafii deebisuuf nutti ulfaatu nurratti kaasisisuu danda'a jechuun sodaa qabanis ibsaniiru. Erga mootummaan isaanii aangoo qabatee biyyattii keessatti waraanni walitti bu'iinsaa fi qe'eerraa buqqa'uun lammiilee aarsaa uummanni Itoophiyaa dimookiraasii fiduuf kaffalee busheesseera jechuun tarkaanfii mootummaan fudhates qeeqaniiru. Obbo Taayyeen qaamoleen siyaasaa hiriira Finfinneetti ba'amuuf ture kana qindeessaa turan keessaa 4 kamsaa darbee poolisiidhaan qabamaniiru. Kanaan wal qabates namoonni 97 to'annoo jala oolfamuu mootummaan ibseera. Qindeessitoota to'annoo jala oolchuun hiriira karoorfame kana hambisuuf shira xaxameedha jedhanii akka shakkan qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an dura taa'an paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Piroofeesar Gargaaraa Zinaaboo Abarraa BBC'f himaniiru. Qindeessitoonni hiriira kanaa hidhamuun booda humni waloo nageenyaa fi tikaa ibsa baaseen maqaa hiriira nagaatiin gareen magaalaa Finfinnee keessatti jeequmsaa fi hokkara kaasuuf socho'aa ture fashalaa'eera jedhee ture. Kanneen qaamolee nageenyaan hidhaman keessaa qindeessitoonni hiriira kanaa 4 jiraachuu fi dhiisuu garuu ibsa kana keessatti wanti eerame hin jiru. Hiriirri dilbata kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti ba'amuuf karoorfame hafus yeroon isaa beekamu haa baatu malee guyyaa biraatti akka dabarfames gabaafameera.
dhumarrattis gaggeessitoonni waraana Sudaan lameen Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi hoogganaan humna dafee dhaqqabaa Sudaan Jeneraal Hamdaan Dagalo haalduree tokko malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuuf waliigaluu IGAD himeera. Jibuutiitti kora gaggeessaa kan jiruu fi xiyyeeffannoo guddaa waraana Sudaan irratti kan godhe IGAD dilbata kaleessaa hooggantoonni waraanaa lameen waliigaluu beeksiseera. Hoogganaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan erga ebla darbe hoogganaa humna dafee dhaqqabaa Sudaan RSF jedhamu kan ta'an Jeneraal Hamdaan Dagalo waliin wal dhabuun wal waraanaa turan. Manni maree ce'umsa Sudaan yeroo hundaa'u Jeneraal Abdul Fattah hooggana. Morkataan isaanii amma Jeneraal Hamdaan Dagalo ammoo itti aanaa isaanii ta'uun muudamanii turan. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan qaamaan argamuun walgahii IGAD irrattis hirmaataniiru. Jeneraal Hamdaan qaamaan argamuu baatanis gaggeessitoonni miseensota IGAD Jeneraal Hamdaan waliin bilbilaan mari'achuus ibsa IGAD baase irratti himameera. Gaggeessitoonni lameenuu dhukaasa dhaabuun qaamaan fuulaa fuulatti waliin mari'atuuf waliigalameera. IGAD waraana lubbuu namoota kumaatamaa galaafachaa jiru kana marii siyaasaan xumura itti gochuuf akka hojjetus himeera. Hooggantoonni lameen kun waliigaluun kan dhagahame Ameerikaan garee lameenuu yakka waraana raawwataniiru jettee guyyoota muraasaan booda. Ameerikaan humni dafee dhaqqabaa fi hidhattoonni isaanii waliin hidhata qaban yakka sanyii dhala namaa balleessuu raawwateera jetteerti. Uummattoonni miliyoonaan lakkaa'aman sababa waraana kanaan qe'ee isaanii gadhiisuun gara biyyoota ollaa fi naannolee biraattis baqataniiru. Oduuleen gaggabaaboo guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa birooliin turtii gaarii qabaadha.